Koreen teeknikaa waliigaltee ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaaliilaand hojii marsaa jalqabaa xumuruu ibse. Koreen teeknikaa haala raawwii waliigaltee ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduu jalqaba bara 2024 mallatteeffamee hordofuu hojii marsaa jalqabaa xumuruu dura taa'aan Koree teeknikaa Somaaliilaand Baashee Awul Hajii Omar ibsaniiru. Hojii marsaa jalqabaa odeeffannoo walitti qabuu fi yaada hawaasaa sassaabuu amma xumuramee jira. Wantoota walitti qabnee fi qopheessinee sanada xumura waliigaltichaaf akka galtee ta'uu jechuun ibsameera. Dabalataan waliigalteen kun karaa dhaabbata seera Birgiteen kan qophaa'u ta'as jechuun odeeffannee jirra. Odeeffannoo biroon imalli Itoophiyaaf taasifamuu dabalaa jiraachuu maddeen tokko tokko ifoomsaa jiru. Tapha siyaasa dippiloomaasii abbichuun Itoophiyaan karra galaana hedduu akka filannootti fayyadamtu horachuu itti fufteetti. Gootichi ilma abbaa gadaa waliigaltee kennanii fudhachuu Somaaliilaanditti taasisee biyya ollaa keenyaa kan taate Keeniyaatti irra deebiin milkii addaa Itoophiyaa gonfachiiseera. Yeroo jalqabaatiif dooniin daldala Itoophiyaa moggaasa maqaa Abbaay jedhamuu qabdu xaa'oo toonii 60,000 feetee buufata doonii lamuu qaqqabdeetti. Injifannoon kunis kan argame turtii ji'a lamaan dura abbichuu gara Naayiroobii Keeniyaatti yeroo imalidha. Dooniin shaqaxa Itoophiyaa buufata doonii kanaa yeroo qubattu kan jalqabaa yoo ta'u, buufatichis doonii isaa jalqabaa qubsiisuun meeshaalee ammayyaa qabuun fe'isa geejjibuu eegaleera. Buufanni doonii kun hunda caalaa dhiyeenya kan qabu waan ta'eef galtee qonnaa keenyaaf barbaachisan karaa gabaabaa ta'een qaqqabsiisuuf kan haala mijeessudhas. Oduu biroon raayyaan ittisa biyyaa naannawaa Walqaayitti to'achuu jiraattonni naannoo sanaa madda odeeffannoo keenyaaf eeruu kennaniiru. Lixa Tigraay naannawaa Walqaayitti Sagadee Saatit Humaraa bakka yeroo ammaa kana to'annaa humnoota naannoo Amaaraa jala turaniiru. Caamsaa 3 raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduu walitti bu'iinsa mudatee akka turee fi kana hordofee raayyaan ittisa biyyaa naannawaa sanaa guutummaan guutuutti to'achuusaas dhagahameera. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattoonni faannoo caamsaa 2 galgala gara aanaa Sagadee magaalaa Maaksanyoo gabaa jedhamu erga seenanii booda caamsaa 3 ganama magaalittii gadhiisanii akka bahanis odeeffannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii guyyaa har'aaf qabnu asumaan goolabnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.